Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Akkuma beekamu yeroo garaagaraa mata duree fayyaa irratti karaa fuula YouTube channel kiyyaa kana barumsa garaagaraa dabarsaa turuun kiyya ni yaadatama. Har'a immoo mata duree baay'ee dubaroonni gaafachaa turan keessattuu karaa fuula TikTok kiyyaa, karaa Telegramii, karaa commentii YouTubetiin gaafii gaafatamaa ture irrattan har'a video isiniif hojjedha. Innis akkuma mata duree irratti argitan kana waa'ee possibility kana dura video waa'ee possibility kana irratti video hojjedheen ture. Haa ta'uti garuu xinnoo sagaleen kee hin dhaga'amu gaafin jedhu fa'aa waan kaka'eef amma irra deebiidhaan bifa haaraadhaan isinii hojjechuu dhufe. Baga nagaan dhuftanii warri YouTube channel keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo video kana like gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Kallattumaan garan mata duree har'a qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Possibiliin hiika isaatirraa gaafa kaanu qoricha ulfa hin barbaachisne yookaan immoo ulfa hin karoorfamne yookaan ulfa hin barbaachisne akka hin uumamneef fayyaduudha jechuudha. Qorichi kunis kan inni fudhatamu walqunnamtii saalaa erga raawwatamee boodadha. Qoricha kaan irraa wanti adda godhus isa kanadha jechuudha. Qorichi kaan akkuma beekamu otoo walqunnamtii saalaa hin raawwatamin dursee kan fudhatamu yeroo ta'u, possibiliin immoo erga walqunnamtii saalaa raawwatamee booda kan inni fudhatamu jechuudha. Kanatu adda isa godha. Kanaaf hiika isaatirratti amma noo jenne wanti kun hammam effektiiviidha. Possibiliin hangam effektiiviidhaan jedhu kana ilaallaa jechuudha taansinee. Possibiliin guyyoota 5 keessatti yoo fudhataman jedha WHO guyyoota 5 keessatti yoo fudhataman naannoo 95%tiin ulfa ni ittisa jedha. Garuu 100% ni ittisu naannoo parsantii 5 gadii keessatti fail godhee dubartiin sun possibilii yoo fayyadamtellee ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf naannoo 95% keessatti ulfa ni ittisaa jechuudha. Asirratti wanti beekamuu qabu yeroo baay'ee possibilii kana akka waan sa'aatii 72tti fudhatamuu qabuutti qoricha sa'aatii 72 jedhu. Akkasii miti possibiliin kan inni kan wayyu akkuma walqunnamtii saalaa raawwatameen yoo fudhatame effektiiviidha. Sa'aatii 72 yookaan 24 eeguu osoo hin taane kan wayyu walqunnamtii saalaa akkuma raawwatameen yoo fudhatame more effektiivii ta'a jechuudha. Akkuma sa'aatiin walqunnamtii saalaa sanirraa siqaa deemen kufaatissaas wajjumaan dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf hanga guyyaa 5tti illee ni fudhatama jechuudha. Sa'aatii 72 qofatti miti. Yoo dadhabame haga guyyaa 5 haga guyyaa 7tti illee haallitti fudhatamu hin jiraata. Akkasuma garuu feelarreettisaa dabalaatuma deemaa jechuudha. Feelarreettisaa dabalaatuma deemaa jechuudha. Kanaaf asirratti wanti tokko hubatamuu qabu 100%ttis wanti kun ulfa inni ittisuu jechuudha. Inni biraan waa'ee possibilii irratti beekamuu qabu. Possibiliin eenyutu fayyadamuu qaba kan jedhullee beekamuu barbaachisaa jechuudha. Possibiliin haalota akkamii jalatti akka fayyadaman gorfama kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliifini possibiliin mala da'iinsa ittisaa mala idilee miti. Akka mala idileetti fayyadamamuun hin barbaachisu. Yeroo hunda akka mala idileetitti yookaan akka karoora maatii warra kaanitti fayyadamuun hin barbaachisu. Garuu immoo eenyutu under condition akkamii jalatti yookaan immoo dubaroota akkamiititu possibilii kana fayyadamuu qaba an jedhu kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf tokkoffaa namoota karoora maatii idilee hin fayyadamne. Ulfi sun yoo an hin barbaadamin garuu namoota karoora maatii idilee kan biraa hin fayyadamin jechuudha. Kontiraaseeptiivii meetodii biraa yoo fayyadamne namni dubartiin sun akka possibilii fayyadamtu gorfamaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaan isa. Lammaffaa reep yookaan gudeeddii. Dubartiin takka gaafa gudeedamtu wantoonni gudeeddiidhaan booda yaalli godhamu ni jira. Yaalliin sunis dhukkuboota daddarboodhaaf qorachuu, dhukkuboota daddarboodhaaf talaallii kennuu fi akka dubara sanitti hin dabarre. Dubartiin sun dhiiga jirti yoo ta'e dhiiga san dhaabuu fi kanatu godhama jechuudha. Kanarratti dabalataan wanti biraa godhamu ulfa ittisuudha jechuudha. Dubartiin gudeeddamte sun gudeeddii saniin booda ulfaan akka hin uumamneef wanti godhamu ulfi akka hin uumamne gochuudha jechuudha. Kanaaf kondiishinii akkasii jalatti dubartiin sun
post piilii fayyadamuu qabdi jechuudha. Maaliifini ulfi sun nama hin beekamne irraa yookaan immoo gudeeddiidhaan booda uumamuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lamaffaan eenyudhaaf dubartoota gudeeddamaniif jechuudha. Sadaffaan yoo malli biraa fail godhe yookaan immoo kufe. Malli biraa, malli dilee biraa dura isiniin jedhu san keessaa malli yoo kan kufe ta'e jechuudha yookaan immoo yoo shakkiin uumame. Malli kun kufuun oolu jedhame illee yoo shakkiin uumame probability san dabaluudhaaf ulfin barbaadamne san ittisuudhaaf post piiliin ni fayyadamaa jechuudha. Eenyudha haala kamiin jedhu isinittan himaa innis tokko fakkeenya kondomii irratti kondomiin citee ta'uu danda'a, irraa ba'ee ta'uu danda'a, whatever dagatamee illee ta'uu danda'a. Yoo isa san shakkiin jiraate ni fayyadamamaa jechuudha. Inni biraan qoricha COC yookaan kiniinii sa'aatii 20 guyyaadhaan fudhatamtu san irraa jechuudha. Isheen sunis yoo fakkeenyaaf dooziin tokkollee yoomis ta'e hangas mara shakkiin qabu dooziin 3 fi sanaa ol walitti fuftee dubartiin tokko doozii 3 fi sanaa ol walitti fuftee yoomis goote guyyaa 3 walitti fuftee guyyaa 3 fi sanaa oliif walitti fuftee yoo irra utaalte post piilii fayyadamuu qabdi jechuudha. Gidduu sanitti ulfa uumamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasumas dubartoota diippoo fayyadamaniif. Dubartoota diippoo fayyadamaniif diippoo jechuun qoricha ji'a 3 irreerra fudhatan jechuudha. Dubaroonni isa fayyadamanis fakkeenyaa guyyaa silaa diippoo san fudhachuu qaban ji'a tokkoon fi sanaa olii gaafa dabarsan ammas post piilii isaan barbaachisaa jechuudha. Maaliifii carraan ulfaa'uu ni jira waan ta'eef jechuudha. Carraan ulfaa'uu ni jira waan ta'eef jechuudha. Inni biraan IUCD dubaroota fayyadaman. IUCD jechuun meeshaa da'insa ittisu kan karaa gadaamessaa galee gadaamessa dubartii sanii keessa taa'uudhaan ulfa ittisu jechuudha. Innis gaa karoora yeroo dheeraa keessa jira. Yoo inni sun unfortunate yoo remove ta'e yoo qaama saalaa gadaamessa dubartii sanii keessaa bahe jechuudha. Yeroo inni bahe ammas post piilii fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraan fakkeenya mala biraa warra fayyadaman like withdrawal method faa namni fayyadaman baay'een gorfamu garuu withdrawal method namni fayyadaman yoo shakkan fayyadamuu danda'u jechuudha. Withdrawal method jechuun yeroo tokko tokko mala uumamaa fayyadamuudhaan da'insa ittisuuf namoonni yaalan jiru. Innis kaa tokko keessaa withdrawal method kana withdrawal method jechuun wal qunnamtii saalaa otoo raawwatamaa jiru dhiirri sanyii kormaa san otoo qaama saalaa dubaraa keessatti hin dhangalaasin baasee alatti dhangalaasu jechuudha. Inni akkasii withdrawal method jedhama jechuudha. Mala da'insa ittisu keessaa yookaan immoo mala ulfa ittisu keessaa isa tokko. Yoo isa san irratti shakkiin jiraate yookaan immoo tarii otoo baasee alatti dhangalaasin yoo qaama dubaraa keessatti dhangalaase jedhee shakke dubartii sun fayyadamuu qabdi jechuudha. Actually malli kun mala amanamaa muti. Withdrawal methodiin mala amanamaa muti. Maaliifin yeroo tokko tokko dursee illee sanyiin kormaa gallakkifamuu danda'a. Namni sun immoo tootaalii miira isaa guutummaa guututti eegee hordofee waan san gochuu dhiisuu waan danda'uuf malli sun mala amanamaa muti jechuudha. Kanaaf akka fayyadamamu hin gorfamu jechuudha. Garuu immoo yoo fayyadamamee haala amma jedhe kana ta'e post piilii kana fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf post piiliin haalota kanarratti akka fayyadaman namni tokko akka fayyadamu ni gorfama jechuudha. Kanaaf kunniin haalota post piiliin jalatti itti fayyadamanidha. Kutattaan irratti miidhaa post piilii akkamitti post piilii fayyadamna akkasumas immoo side effect akkamii qaba. Yeroo meeqallee fudhachuu dandeessi dubartiin tokko post piilii yeroo meeqa fudhachuu dandeessi. Maseenummaa illee ni fidaayi wantoota jedhu kanarratti kutattaan irratti qabadheetan isinii dhufaa. Har'aaf kanuma isinitti mufan dhufe fayyaataa warri chaanaalii keenya faaraa taatan ammas irra deebi'uudhaan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa akkasumas immoo like nu taasisaa. Gaafii biraas qabaannan kommentii jalatti nu barreessaa. Gaafii san immoo irra dhaabbanneet yeroo ta'an irratti viidiyoo isiniif hojjennaa. Fayyaataa dhumarratti garuu namoonni yaala garaagaraa barbaadan klinika giddugaleessaa wiirtuu kan jedhamutti yeroo guyyaa sanbataa fi guyyaa kaan yeroo tokko tokko ni argamna. Speeshaalii karaa galgalaa fi sanbata ni argamna. Klinika giddugaleessaa wiirtuu teessosaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa aanaa Moglee naannoo taaksii taraa duubatti argama. Gamoo abbaa darbii afurii irratti argama.
achitti illee nu argachuu dandeessu. Fayyaa tahaa, fayyaan faayaa nagaan tura.